Akkam jirtu ijoollee nageenyi badhaadha nagaa jirtu kun qophii sirna gadaati. Ijoollee qophiin sirna gadaa torbaaniin karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin duudhaa sirna gadaatii fi wantoota sirna gadaatii wal qabatan isiniif dhiyeessa. Qophii sirna gadaa torbee darbeetiin duudhaa Oromoon kunuunsa fardaaf qabu ilaallee turre. Fardi kan kunuunfamu ta'uusaa, fardi manatti garbuu kan sooramuu fi alatti ammoo lafti margaa qophaa'ee fi kan sooramu ta'uusaa, fardi yeroo karaa dheeraa deemee dafqee xuraa'e ammoo qulqullinni qaama isaa bishaaniin akka dhiqamu, jaalalaa fi kunuunsi Oromoon fardaaf qabu kan namaatiin qixa akka ta'ee fi seerri fardaa fi namaatis wal qixa akka ta'e hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiinis gahee fardi sirna gadaa Oromoo keessatti qabuu fi akkasumas meeshaalee yookaanis faaya fardaa isiniif dhiyeessina. Hanga xumura qophii kanaatti naamusa gaariin nu hordofaa jenna. Ijoollee sirna gadaa keessatti fardi kabajaa fi kunuunsa adda ta'e qaba. Oromoon bakka tokko tokkotti jaalala fardaaf qabu irraa kan ka'e akka dhala namaatitti ilaaluudhaan fardaanis waamamuun ni jira. Fardi jila gadaa kan adda addaa geggeeffamu irratti gahee guddaa qaba. Hirmaannaa guddaas qaba. Jiloonni sirna gadaa keessatti geggeeffaman baay'een isaanii fardaan faayamanii dhiyaatu. Fardi bakka hanqatu hin qabu. Sirna gadaa keessatti fardi seera mataasaa qaba. Seeronni fardaaf tumaman kunneenis ganyaa afaan gororaa, seera arreedaa gama guduruu, seera golaa kan kana fakkaatan qaba. Seerri fardaa seera namaatiin qixa. Kanaaf Oromoon duudhaa sirna gadaa keessatti yeroo gaddaatii fi gammachuu, yeroo sirna gaa'elaa yookaanis cidha fuudhaa fi heerumaa, yeroo jiloota sirna gadaa, yeroo sirna gadaa baalli wal harkaa fuudhuu, yeroo jila dhibaayyuu kan kana fakkaatan irratti fardaan faayamaniit dhiyaatu. Mee ijoollee ergaa hayyuun waa'ee fardaa dubbate kana dhageeffadhaa achi booda walitti deebina. Oromoon gumiin gaawammaa yoo teettullee maan seet qarawaan fardaa dubbatti. Fardi kunini beera dheebuu deeme dura namaan kuta. Aadaa jilaa, baalli, jil adda addaa cuu farda kanaan tolchan. Godaanna ijoolleen cuu itti fa'atanitti yaabbatanii fa'atan. Tanaaf seer fardaa jajjaba lafaa qabdi. Seeri kun namni nu laallu farda kan akkuma motooriin fa'aa laf dhuftee waan kan arganitti inni sagalee fedhaananiif waan namirraa fedha sagalee nyaatu fedha. Farda akka malee yarsan. Aadaan farda tunuus ilaa jabaachuu malte addunyaa gara isii deddeemtiin beekanii boorri beekta waan galata hin jedhu fardi galatiin baan namaa qaba laftan fardaan harkaban aadaallee fardaa harkaban amma akka booranaa keessa yoo fardi hin jirre aadaan hin jirtu jechuudha baalli tan namni walii akka walirra fuudhaniin farda gindi dhiqatan jedhanii kuunoo galaan saganoo deeman kan farda wani deemaniin tanaa fardi qooda aadaa kee jiruufi Oromoon akkiyya farda jabeessuu marte. Dhageeffattanii ijoollee akkuma hayyuun kun jedhan sirna gadaa keessattis ta'ee oolii bulii Oromoo keessatti fardi iddoo guddaa qaba. Bakka fardi hin jirre miidhaginni hin jiru jedhameet dubbatama. Gadaa keessatti Oromoon fardaaf kabajaa fi jaalala guddaa qaba. Marartee fi jaalala fardaaf qabu faaruu garagaraatiinis ibsata. Shaalloon faayaa, Oromoon faayaa, lolli makkoon qabu rakkoo nama kaayaa jedhu.
Ijoolleen Oromoo waa'ee fardaa warrumarraa baratti. Abbaan cimaan farda leenjisee fardaan jila adda addaa hirmaatu ijoolleefis fakkeenya guddaa ta'a. Kanaaf mi'a fardaatis yookaanis meeshaalee fardaatii fi haala kunuunsa fardaallee ijoolleen xinneenyumarraa barachaa guddatu. Ani Kumaa Geettuutan jedhama. Isinitti himu meeshaa fardaa yookaan fa'aa fardaatan isinitti hima. Kuni fuuloo jedhama. Addarree fuuloti. Kun immoo luugama jedhama. Luugama. Luugamni ittiin qabachuu feen ittiin qabatanii kan ammoo qomoo jedhama. Mataa koorati baladii jedhama kuni. Kun immoo mataa koora jedhama. Fardi kooraadhaan ashan kitaaban yoo yaabbatame bareeda. Karaa dheeraa ittiin imalu yoo meeshaa itti fe'atanis yoo midhaan itti fe'atanis waan humna isaatii olii ittiin fe'an. Sirna gadaa keessatti ijoolleen gaammee lammaffaa yookaanis waggaa 16 olii akkuma fardaalleen jiteen waa'ee fardaa meeshaalee fardaa kanneenis tolchuu eegalti. Isa kutame yookaanis isa ciccites suphuudhaan miidhagsanii itti fayyadamu. Farda xixiqqaa lammacha gahees leenjisuu eegalu jechaadha. Ijoolle amala fardaatan isinitti hima. Fardi dura hoo leenji'u. Kadhalateen yaabbatanii hoo leenji'u qaqaqqabanii sakaalanii maaxanii miidhagsanii ubbarsiisanii du'aatti qicanii gaafa inni isa baree nama bare yaabbatan suuta jedhanii sumsuma barsiisanii suuta jedhanii kooraa barsiisanii sanirraa fardi abbaa fardaa jedhanii cidhaan dhaquun gombisaan dhaquun gaafa karaa bu'e. Akkanumaan karaan bu'u ijoollee farda binnees jettanii yoo yaabbanna jettan hoollee injifamin kan lagattiin nama kaata kan ededattiin nama bu'a. Ijoollee Oromoon farda jila sirna gadaatiif yookaanis ammoo namoota gurguddoo akka abbaa gadaa, abbaa bokkuu, qaalluu fi kan kana fakkaataniif leenjifamu sanyii isaaf filata. Bifaa fi amala fardaa ilaalee filata. Akkasiin farda leenjisee itti fayyadama. Sanyiin fardaa kan farda collee ta'anii bayantu jira. Dhaabbata qaamaa fi sansakkaa bareedinaatiinis akkasumas fardeen amala gaarii ta'anii fi bifaanis babbareedoo ta'antu filatamanii abbootii gadaatii fi sirna jila adda addaatiif qopheeffamu. Ijoollee dur Oromoon farda ba'aa ulfaataa ittiin fe'u ni yaabbata, ittiin karaa dheeraa imala, ittis fe'ata. Fardi fe'insaa maxaana jedhama. Haa ta'u malee farda ba'aa ulfaataa ittiin fe'anii ba'aa humnaa olii jechuudha. Tajaajila fe'insaa gaarii dugda isaanii miidhu kanas ittiin fayyadaman ture. Fardi yeroo ammaa kana ammoo magaalaa keessatti gaarii fardaa jedhamuudhaan itti tajaajilamu. Kun ammoo yeroo dugdi isaanii qunca'ee miidhaadhaaf saaxilamantu mul'ata. Kun duudhaa Oromootiin aada. Egaa kaa ijoollee kunuunsa fardaatii fi tajaajila Oromoon fardarraa argatu akkasumas ammoo fardi uummata Oromoo biratti ga'ee akkamii qaba kan jedhu hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Ijoollee fardi gootaa guyyaa jilaa guyyaa cidhaa sirriitti addaan baasee beeka. Guyyaa jilaa akka jilli deemutti deema jechuudha. Kanaaf fardi abbootii gadaatii fi namoota wayyooma qabaniif leenjifamu akkuma ilma namaatitti guyyaa sirnaa beeka. Amala qaba. Gaafa gombisa fardaa yookaanis guluffii fardaatis fardi waan gulufuuf beeka. Bakka ga'ee deebuus beeka. Kan wajjin gulufu yookaanis wal dorgomuunis beeka jechuudha. Kan biraa ammoo fardi goota. Obboleessa gootatti wanni jedhameef yeroo namni farda yaabbatee duula ba'e sun
akka carraa madaawee irraa kufe yookaanis tasa irraa kufe fardi biraan deemu achumatti naanna'a. Yoo tasa namni gariin faallaa abbaa isaa kuffise sun isa qabachuuf itti deeme gulufee harkaa gara garee ufiititti deebi'a yookaanis qe'ee ganamaatitti gulufee deebi'a. Achumarraa beekaniit namoonni ammoo bakka abbaan fardaa irraa itti kufe sana barbaadanii argatu. Kanaaf Oromoon farda akka dhala isaatitti ilaaluudhaan kunuunsa guddaa godhaafi. Walumaa galatti namni fardan kunuunsine nama maatii ofiis hin kunuunsine jedhameet dubbatama. Kanaaf farda kunuunsuun dirqama nama Oromoo ta'eeti. Dirqama aadaa Oromoo keessatti labsamee jirudha. Kanaaf farda kunuunsuun dirqama seera gadaa keessatti labsamee jira. Kan biraa ammoo fardi goota obboleessa gootatti wanni jedhameef yeroo namni farda yaabbatee duula ba'e sun akka carraa madaawee irraa kufe yookaanis tasa irraa kufe fardi biraan deemu achumatti naanna'a. Yoo tasa namni gariin faallaa abbaa isaa kuffise sun isa qabachuuf itti deeme gulufee harkaa gara garee ufiititti deebi'a yookaanis qe'ee ganamaatitti gulufee deebi'a. Achumarraa beekaniit namoonni ammoo bakka abbaan fardaa irraa itti kufe sana barbaadanii argatu. Kanaaf Oromoon farda akka dhala isaatitti ilaaluudhaan kunuunsa guddaa godhaafi. Walumaa galatti namni fardan kunuunsine nama maatii ofiis hin kunuunsine jedhameet dubbatama. Kanaaf farda kunuunsuun dirqama nama Oromoo ta'eeti. Dirqama aadaa Oromoo keessatti labsamee jirudha. Kanaaf farda kunuunsuun dirqama seera gadaa keessatti qophii sirna gadaa waa'ee fardaa irratti xiyyeeffatu kutaa lamaan qoonnee isiniif dhiyeessaa turre kanumaan xumurra. Torban qophii sirna gadaa mata duree biroo qabannee isiniif dhiyaanna. Hammasitti qophiilee karaa chaanaalii OBN Gaameetiin darban daawwadhaa jechaa nagaatti jenna.